كاني ميرك كنامي أنا بس نمتي نجرا تجرا سوداني تبا Thank you, Doctor. Karshin kalese simbiyat iftani uftam birrin takkitti sun santimni takkitti kalesa waba ebit hadda gabbute sadarkan isi male rage an gobarra gabbute akuma ambassador ta Sheikh Abdul Rahim Ahmad Doyo Dr. Sheikh Abdul Rahim Ahmad Doyo gara wal tajid akana afirtan hamile garidan kana ke mari وتجيت لنا أفكارا هني لنا نافذة ini hanya berasal semuanya nam sawa sekarang harganya macam disalin itu fakau tu isanu ada bersa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa gammachuu jettanii guyyaa galataati guyyaa gartee namni kolfu isinki bakkuma kana wal geene na fakkaate bara gaafa jawaan biyya kana dhufee akkuma sii deebi'een rakkoon sun dhufte asuma eebbifne na fakkaate akkasuma yaadatanii manuma kanaami baga wal agarre baga rabbii ani dura dursee dhugatiin hayyoota kennaan ammuma arguu jira gaafa isaan as dhuman san ani qabsoo biraa keessa ture biyya turre baasanii amma immoo akka hiree ta'ee hadha hiree tan argannee bakka kana wal agarree akkas Jawaarii fi akkasuma Booqalaa abbaa Oromoo nama lubbuu ofiitii fi jireenya ofii cufa Oromoo kanaaf kenne gootuma akka reefuu Profeesar Hussein dubbatanii sani yoo kam akkasitti jedhamuu malee baga wal agarree baga rabbiin isin baasee akkuma Profeesarri jedhe duutaniituma galtan jedhanii hattaa hukmi illee isinif gooneerra nu gaafsan warri sheekotaa hukmi isinif gooneerra dhagauma diddan malee du'uun hin ta'u wala tulquu beeydiikum ilatti halukaa jedha kitaabni keenna ofin ajjeesinaa jedha yoo jiraattan waan nu gootan yoo duutan waan nu gootan jenne amma jiraachuun keessan akka inni bu'aa qabu argitan na fakkaata. Osoo gaafsan duutanii isin agarru hireen hadha agartee hawaasa Oromoo olii gad deemtanii fira keessan ummata keessan kasin jaalatu argitan kun waan jiraatu natti hin fakkaanne osoo duuti sun achiin itti fuftanii baga irraa deebitan waan san illee isin jechuu barbaada warri waan san godhee akka irraa deebi'an godhellee haa galatu. Walii galattiin hawaasni keenya dhugatti nama isaa waa godhe ummanni Oromoo dhaamsuma reefuu Profeesarri Abdulnaasir dhaamate san dhaamadha. Oromoo nama Oromoo waa godhe gaafa inni du'e waan isaa dubbataa jirra aadaa san haa jijjiirru. Aadaan sun akkami jijjiiramti nama waa nuu godhe ammoo magalatoomi haa jennuuni gaafa inni du'e haa dhiibnu. Isaaf rabbitti haa dhiibnu gaafata. Walumaa galatti waan isin Oromoo gootaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkuma Profeesarri dubbatetti ummata keenya Oromoo wanni isin baasu wanni nu baasu tokkummaa malee wanni nu baasu hin jiru. Yoo tokkoomni qofa waan qabanne kana bakkaan gaya namni yoo wal harka qabne illee hin toltu wal wadaa gargaarree waan kana agartee waan dhabne kana fudhannee waan hanqanneetti guuttannee of duratti deemuun uduba deemuun hin danda'amu. Bakka uduba deebinu bira achi tareera na fakkaate uummanni jabaannee waan keenya haa jabeeffannu. San qofa osoo hin taane nu akka hawaasa musliimaatitti hawaasni musliimaa waggaa rakkataa ture keessatti dhiyoo kan agartee akkuma isin beeytan majlisa agartee federaalaatitti jijjiirama uumameen Sheekh Hajji Ibrahim dura ta'a federaalaa ta'anii filaman. Oromoon aangoo lama akkamii qabatti jedhanii balaan nutti bu'e. Oromoon gara kaaniin illee Oromoo bulcha xaqilaa ministeeriin Oromoo warri biyyaa bichaaru Oromoo galanaan Oromoo amma gara Islaamaatiin illee dubbiin akkamii taati jedhanii qiyaamaan buutee qiyyaama mabbu amalee waanuma argame malee ammaan booda numa isin bulcha innee ni jiran. Ammaan booda walii galee garaatti oollee haa oolu kagara Islaamaa kanallee dhullee waan keenya itti tolchine ummata keenya gargaarree hawaasa keenya ijaarree Islaamaa fi Kiristaanaa wal dhiibuu dhiifne gadaa waliin nu buusanii isin Islaamaa isin Kiristaanaa jarri kun lamaan Islaamaa fi Kiristaanaa walaakin akka waliin jiraatan laalame akka waliin qabsaan laalame akkasiin fakkeenya haa fudhannu itti jenna Oromoo
soomaliya kiristaanaati maal goota islaamidha jechuun hin barbaachisu ammaan booda waan islaamaa ka dalaynu bakka isaatti dalayne waan oromoo common sense bakka qabnutti waliin akka hojjennu dhaamsa isinii dabarsina hawaasa keenya warri sikkoo guyyaa har'aa kan sikkoo mandoo reef dubbataniira durillee nu sikkoo mandoo kana dubbannu ishee kodiintu warrumoo fi kana jajjinuun jedhan nu akkasitti hin janii qabatamaan gaafa ummanni keenya lafarraa buqqa'e gaafa agartee ummanni baalee lafarraa buqqa'e warri as keessa waliin jirru hin jira namni ruhii kenne maallaqa doolaara 400 halkan takka wali qabe ummata baalee ka lafarraa buqqa'e birmate ummata kana osoo awwalas ruhii halkan takka ana gaba waan jiru ammallee hojii namni si eeggataa jira hojii san irratti jabaannee hawaasa keenya ka buqqa'e bira haa dhaabannu haa gargaarru walaa dhageenyu yoo karaa kana deemne qofa waan qabanne bakkaan geenna yoo kanan ta'in warkaa fudhachuuf ummanni rafee bulaan jiru tanuma isinitti osoo isin teettan akka gandaa isin yaamne isiniin jedha tana gabaabsee asmarratti isinirraa dhaabaa galatoomaa alfaadha. Dr. Sheikh Abdurrahim Ahmed Doyo hamileen kennaa fi sheekaa hamilee sheekaa kan gadi qabina Sheikh Bashir iyyan keessa jiranii isaaniifillee hamilee waltajjii egaa namoota hedduutu isteeta biraarraallee asitti argamee jira manguddoo gurguddootu jira kan akka obbo Maammaa isaaniifis hamilee nu kennaafi egaa hawwamtoota keenya amma gara sagantaa badhaasaatti dhaqqabnee jirra badhaasni kun baayogiraafiin nama kanaa isin hin barbaachisu jireenyi mataa isaaniitu kitaaba Oromoon barreessitee irraa fixuu hin dandeenye kan irraa dubbiftee xumuruu hin dandeenye kanaaf kitaaba lubbuudhaan dachii irra deemaa jiru kitaaba qabsoo Oromooti namni kun nama jireenya isaa guutuu hidhaa keessatti dabarse kana boodas waan isaan eeggatu rabbumatu beeka kanaaf badhaasni jalqabaa waldaan sikkoo mandoo qopheessee jiru qabsaa'aa keenya obbo Baqqala Garbaatiif badhaasni qophaa'ee jira hamileen itti hubuu qaba haga badhaasni kun kennamu sheekii badhaasa haa kennanii sheekaa achi dhiqa hamilee Biratis aba badhaasni kun sarpiraayiziidha. Sarpiraayiziin isin hin jenne kan Oromoon wal galatoonfachuu jalqabuu qabdi jenneefi ammas badhaasni kun sheeka doolaara 10,000tu qophaa'ee jira hamilee naa kennaafi obbo Baqqala Garbaa galatoomaa jechuun itti jiranii waldaan sikkoo mandoo badhaasni isaan godhan isaan madaalaa boqoo taane aadaa wal badhaasuudhaan akka Oromoo jalqabduu fakkeenya waan ta'uu qabu jedhamee xiyyaadha. Obbo Baqqeen wanni jedhan yoo jiraateef dhaamsi uummata Oromootiif har'a guyyaa akkasii komandooti achuma keessa kaawwaniif illee aadaa barfatanii isaan wadhiisa. Akkam jirtu? Ani har'a waa tokko qofaaf inni qophaa'ee dhufe yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa qofa haasofnaa har'a garuu nyaata affeeramtaniitu jennaan guyyaa guutuu homaa nyaannee akkasumas garaa koo qulqulleeffadhee hamma barbaadu nyaadha jedheen dhufee garuu hin quufne waan nyaatan eeges immoo xiqqoo kana miti ani marqaa arsiisan isa nyaadhan seene baay'ee marqaa barbaadeen ture maaliif yeroo mana hidhaa turre marqaa nuuf fidanii nu waleeffachiisanii guyyaatti yoo ta'u baate guyyaa lamatti guyyaa sadiitti marqaa nyaanna ture eegaas dhufnee immoo xinnoo marqaa kana dhabneerra kanaaf anis nyaadha seen dhufe garuu nyaata gaarii nu dhiyeessitanii galatoomaa fayyaa ta'an siniin jechuun barbaade. Dhuguma gaafa sana bagandu hin hafne namoota har'a waliin agarru turre uummata gaggaarii akkasii uummata miidhagaa akkasii waliin agarru turre
Garuu Rabbi waan san hundumaa bakka nu baraaree bakka ijaa wal agarree fayyaa ta'a kadhatoomaa sinii jedha. Akka kanatti deebinee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nuyi nyaata lagannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan quba qabna. Eega baanes waan isin gochaa jirtan uuma beekna. Waa'een keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Ummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa, jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa, jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu, Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaalu sun Oromoodhaan nama daalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan inni kun Oromoodha jedhani Oromoomatu wajjin qaanaa'u, Oromoomatu waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma bifa keessaniin gaafa isin ilaalan illee boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiif akkuma jalqabdan kanaan ifaa ja'a dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa. Akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuu baruun gaariidha. Oromoon kun saba guddaadha. Saba guddaan wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaasin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqabina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati. Walitti bu'aa waan jaallata. Waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufe immoo isinumatu walitti birmata. Isinumatu waliin lola. Kana yeroo baay'ee agarreerra. Seenaa keessattis agarreerra. Umurii keenya keessattis agarreerra. Kanaatiif gara fuulduraattis arguutiif jira. Kanaatiif amma namoonni tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gamana waa walitti daddarbatanii gaa Oromoo hin dhume Oromoon irraa hawwate wanta akkasii hin jiru. Amala qabsooti. Miillaaf miilli walitti bu'a miti. Walitti bu'a. Garuu immoo walumaan deema. Iji kun lamaan waliin argu garuu immoo wal bira jira waliin argu garuu immoo hojii tokko hojjeta. Kanaaf baay'ee cinqamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisa. Ani waan guddaan asitti argamuun kun natti tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha. Uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa. Dheengadda bakka tokko taa'eetan waa'ee tokko yaadaan ture. Nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee beerasa booddee. Bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beekuu machaa maal jedhaa nama wal abaaruun argitan nama wal loluun argitan nama wal rukutuun argitan. Ammatu biyya keenya sodattanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko sodattanii nama nagaa walitti haasa'uun argitan utuma sirbuu qiniidhaan wal abaara haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhossee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha. Bashannanuu dhattanii iddoo tokko gadditanii nama wajjin warreeffatu yookaan nama wajjin wal loltanii kan manaa baatanii utuu milkaa'in deebitanii galtu. Amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo argu tokkummaa akkasii yeroo argu warra biraafis nan hawwa akkuma kana. Saba koo guutummaadhumaafis kanumaan hawwa. Kanaaf tokkummaa keessan eeggadhaa. Akkuma jalqabdan kanaatiin itti fufa Oromoo boonsaa jirtu gara fuulduraattis ittuma fuftu jedheetan abdadhaa. Rabbi isin haa gargaaru. Isinii wajjin haa ta'u waan nu gootan hundumaatiif galatooma fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Akkuma boboqqeen osoo as gubbaa hin deemin badhaasa tokko qabna. Badhaasni sunis kan hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman hundaaf maqaa hidhamtootaatiin qophaa'ee jiru. Badhaasichi goonni qaamaan malee sammuun hin hidhamuu jedha. Waldaasi koomandoo Oromoo to all Oromo prisoners waan jedhu badhaasa kana Dr. Sheikh Abdurrahim Bobakkala Garbaatti nuu kennanii maqaa hidhamtoota Oromoo hundaan badhaasa kana nuu fudhan jechuudha.
ulfaadhaa obbo Baqqalaa hamileedhaan naasifadhaa haga teessoo isaaniitti hamilee naa kennaafi. Egaa ammas deemnee tabba tokko bira geenyee jirra. Badhaasni itti aanu nama hundeessaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Ilma jechuu jiran. Waliin abbootinaa. Nama jireenya isaa umrii dargaggummaa isaa uummata Oromootiif aarsaa godhee fakkeenya dhaloota haariyaa dhaloota qubeetiif fakkeenya ta'e nama mootummaa laaptooppiidhaan girgirse. Akka jedhattiin jettisan taraaraan yaan qaxaqaxa tuuliddi jettimi dhaloonni amma jiru sababa isaa itan qaxaqaxa tuuliddi akka ta'u nama godhee jechuu. Kanaaf nama kana gara waltajjiitti affeera. Obbo Jawaar Mohammad badhaasa isaaniitiif gara waltajjiitti naasifadha. Hamilee. Egaa badhaasichi kennamaatiin jira. Badhaasichi aarsaa kaffaltaniif galatoomaa jira. Egaa itti aansuudhaan badhaasa cheekaa qabna. Ammas cheekni kuni doolaara 10,000. Hamilee naa kennaa fi badhaasicha wal badhaasuun hamilee walitti horuun nama nuuf jiraateef jiraachuun fakkeenya gaarii ta'uun waldaa sikkoo mandoo cheeka gadhiisaa sheeka harkatti hin qabina. Liqama Ameerikaa kan harkaan boonte. Egaa jawween waan jedhu yoo qabaateef isaafis carraa kennina. Guyyaan kan sikkoo mandooti. Ammo wayyan galmi kun itti guddan yaadannoo hedduurraa qabna guddu dhibaat hawaasni keenya qophii akkana qopheessitanii galateeffatuu keenya saniif galatooma manni sakkoo mandoo kaasii qofa kan kabiyyaa asaasarraa beelturraa gara irraa dhufe gara arbaa guusan irraa otobisiin fe'amee dhufa beekta mana hidha. Baqqalaan gaafa jarri atta taatan jechaa dhufe. Birriin kiisa nu guutaa poolisii illee hin dabalti mana hidha. Ulfaataa jennaan nama hedduu galmata keessa warra hojii guddaa warra guddatan hedduu jira. Fuad asitti argu hedduun gammadee. Ani sin bolonkaan nagadaa. Fuad jechuun the first interview I ever gave. The first interview. Fuad daapadu. Isa tu interview na boleh. Fuad daapadu Fuad. Ama kuda jalan tu lah. Mal kata saya radio kau radio jalan apa ni? Fuad daapadu. Benar bicara lagi saya nama dia cuma itu kau tadi, good to see you. Kau tu mana tak baju berapa? Lafat tak singgih. Barang ambil kan ada fe. Afosha jaru nak katabu tak kesalpinati. Aku orang mau dibuat tilalam tu. Ia ada tadi murni ya ketiban cerita. Amantina tu, kutar rarfani nata tu. Dia ada dari jarmun. Aku orang mulai fisut tilalam. Gaaf sana kamu ya kan si koman macam asal macam itu bacun agak gandum mati dalam itu. Terus ada rakot itu koman. Jika tu koman Afosha namni Afosha kan ini civil society itu. Civil society jaru agak anjir di dalam itu. Gaaf berarti mau jar main cuman
ummati sochoosu sun turre jaarmee siyaasaa. Jaarmee siyaasaa cimaa hin qabu, jaarmee hawaasaa cimaa hin qabu. Karaa diyaasporaa keessatti jijjiiramni guddaan waggoota kurnan dhufe dabran kana dhufe 15 kurnan dhufe one of the most important development. Jaarmoonni hawaasaa keessattuu afooshaaleen jabaachaa dhufu sana. Kuni yeroo san walga'iilee adda addaa irratti fora adda addaa irratti barbaachisummaa akkana kana cimsinee yeroo hojjechaa turretti chaalenjii guddatu garuu baga jaaramta. Keessattuu kiraayisii 2008 uumamee booda hawaasni keenya hin dammaqee jechuudha. Yoo of hin jaarin akka qe'eessaatti akka amantiisaatti yoo jaarmaa hawaasaa hin jaarin rakkoo guddaa keessa akka jirtu ofis sabas gargaaruu akka hin dandeenye hubatee hojiitti seene. Waanuma yeroo san dubbachaa turre irraa gadi cimsee ammas dubbachuu barbaada. Namni qe'ee isaatiin ijaaramuun, gosa isaatiin ijaaramuun, amantii isaatiin ijaaramuun konsekweensii lama qabaachuu danda'a. Could be positive or could be negative. Gandummaa yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waan yoo jibbaaf ka biraa miidhuuf ka biraa quuteessuuf ilaalchinatti caala gandatiyya caala qabaletiyya caala amantitiyya caala kun xiqqaadha kun yaraadha ka jedhu hoggaa yaarame negatiive jaarmeensi akkasii hin guddatu akka kofaletti yaaramuu rakkoo hin qabu kofaletti mana barnootaa ijaaruuf kofaletti kilinika ijaaruuf kofaletti ijoollee ispoonsara godhuuf ijaaramuu gaarii badaan maal eegu asaasatti hinaafanillee waan gaarii tolche wayya asaasatti hinaafu asaasa gara shaashamanii akka dhufne karaa itti cufuuf yoo ka jiraatan ta'a isaas nagee kanaafu hawaasni keenya akka machaatu lamatti akka shanan gibeetti akka rangallootti akka uumbannaatti san bira dabree sadarkaa gandattu akka warra dhummuugatti illee yoo ijaarame kanaaf ijaaramni akkanaa waa hedduu fayyada tokkoffaa individualii nama fayyada give the sense of belongingness hawaasni keenya isa egalitarian society capitalism bira hin geenyedha individualism hin jiru collectivism is still very important crisis hawaasni keenya keessa seene urbanization fi exile life kana keessatti kan seene social safety net qaba oromoon cidha isaa namni kophaa isaa fuudhu hin jiru beektanii kaaloo dhaata gumaaloo baafata du'a kophaa isaa awwaallatu jiruun hawaasa keenya individualism is very minimal collectivism is the largest aspect of our life kanaaf namni keenya akka mataa isaatti akka namattu namni tokko akka guddatu akka barbaadamu taate social organization akkana kana cimsuun hedduu barbaachisaadha. Hojii baay'ee hojjetaa jirtan nan beeka biyya alaattis bineensonni baay'ee nama ala jiran kun ka ofii fiitiin ol guddate xiqqaa bara walitti baaftanii maal gootanii irraa bittanii maal gootanii guddiftan biyyatti illee ijoollee baay'ee barsiisaa jirtan akka individual namoota dhuunfaa guddisuu irratti illee hojiin afooshaalee keenya baay'ee barbaachisaadha. San bira dabree immoo hojii himaniteeriyaanii yeroo mataa kiyyaan beekaa yeroo qabsoo irra ture san ijoollee keenya maduuf ijoollee buqqaatee magaalaa seentu hedduu gargaaruu irratti jaarmeeleen hawaasa afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman shoorri isaan taphataa turan baay'ee guddaadha jechuudha. Gara fuulduraatti immoo shoora keessatti daran dabalaa deema. The foundation of American democracy is civic society. Individual miti, heera mootummaatii miti, waraana miti, political party illee miti. Wanti Ameerikaa godhe jaarmee hawaasaati. Jaarmee hawaasaa bifa adda addaatiin biitu nuti hawwinu hawaasni nuti ijaaruu hawwinu hawaasa dimokiraatawaadha. Hawaasa Oromoo haqa dhuunfaas haqa waloos haqa gartuus haqa amantiis eegu ijaaruu barbaannaa jechuudha. San immoo hawwii Jawaar Baqqalaan ijaaramuu hin danda'u. Abaluu nama gaarii waan ta'eef goota waan ta'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u. Namni dhuunfaa namni matayyaa sirna dimokiraasii ni balleessa balleessuu hin danda'u. Sirni dimokiraasii akka ijaaramu akka barbaadu taate civic society cimsuun afoosharraa kaafne inni ijoo bifa adda addaa irraa kaafne ijaaruun barbaachisaadha jechuudha. Biyya alatti wanni an hawwaa ture ta'aa jiran yeroo namni biyya kanaan dhufu haga qe'eetti galutti biyya alaa
dominansi jaarmeelee siyaasaa ture. Murnootatu uummata keenya addaan qircatee walillee bu'aan buusanii uummatuma qircatanii wal nyaachisaa jiraachaa turan. Rabbi galanni haa ga'u, qeerroo galanni haa ga'u, walitti haa toofne biyya isin ragalchine jirra jechuudha. Uummanni Oromiyaa diaasporaa irraa ka barbaadu jaarmaya siyaasaatii miti nama biyya alaa taa'ee siin hoogganaa siin bilisa baasee ture. Wanni isaan irraa barbaadan waa shani wanni isaan irraa barbaadan yeroo hedduu kan hin jedhe. Tokko doolaara gaafa hin jiru. Lama advokasiidha. Kan hiriira baatanii gootan kan. Lammaffaa dippiloomaasiidha. Sadaffaa knowledge production hayyoonni as jiran bilisummaa waan qabaniif yuunivarsiitii keessa waan qabaniif garuu itti fayyadamaa jiran. Beekumsa maddisiisanii beekumsa biyya ijaaruu danda'u. Beekumsa saba sana guddisuu danda'u. Tarsiimoo isaa qaruu danda'u. Gama siyaasaa qofaan osoo ta'e gama diinagdeetiin gara hawaasummaatiin guddisuu danda'u ijaaruu. Kabiraa miidiyaa keessumaa hojjechaa jirta. Biyya keenya keessatti miidiyaa bilisaa qabaachuu hin dandeenye kan anti deemu. Waan shanan kana kan utubuu danda'u kan cimsuu danda'u jaarmaa hawaasaatiin malee jaarmaa siyaasaa miti jechuudha. Kanaaf biyya alaa irratti jaarmaa siyaasaa ofirraa geggeessitanii waldachaatanii afooshaa teessan cimsuun that makes me proud. Now the diaspora are doing what is right. Kanaaf asitti hamaa jettaniif asitti oomneesin diina biyyuma galaa cuuttee buna baay'een dhufe nama beekaa. Wanni an jechuu qabu, wanni an jechuu barbaade cimsaa. Waldaalee keessan cimsaa. Waldaalee keessan immoo hoggaa cimsitanii waldaan si komandoota Oromummaa itti cimsan malee ta Oromoo irraa itti baqatan ta'uun qabdu jechuudha. Waldaan itu Bumbanaa, waldaan Shanan Gibee, kan Maccaa, ta walgaanii Oromoo biraa itti hamatan osoo hin ta'in ta walgaanii Oromoo biraa itti faarsanii jabeessanii gargaaran ta'uu qabdi jechuudha. That is positive. That is positive. Namni lakkii maa akkana jaaramtanii akka Frankalootti akka warra Dadaritti akka warra Gaara Mul'ataatti akka warra Dhummugaatti warri maa jaaramtan ka jedhu warra isin qircatu barbaadu ni kijiba. Jaarama hoo jaaramtan qabu hoo jaaramtan waan gurbaa tokko intala takka gargaara waan ganda tokkotti mana barnootaa jaara waan Oromoo ol kaasu waan Oromummaa gama aadaatiin gama dinagdeetiin cimsuu danda'u hanga jaartanitti akka feetanitti jaarama akka feetanitti jaarama waggaa wal jaartan garuu Oromummaa irraan deessina saba keessan irraan deessina laa ammoo wanta baay'ee duuban deemine garuu saba jaarree jirra we have built a nation over the last 50 years we have built it but it's incomplete and it's fragile wanni fragile kan jijjiiruu danda'u keessaa tokko waan reefu Dr. Hussein kaasee Oromummaa fi Oromiyaan jaaramte tun akka cimtuuf dimokiraata ta'uu danda'uu qabdi. Haqarratti dhugarratti hundaa'uu danda'uu qabdi. It has to be on justice. The foundation has to be justice. Justice hoggaa jennu uummanni keenya uummata dimokiraatawaa keessoomsaa. Jaarmeyni maqaa Oromootiif Oromiyaa dhayatu kamiyyuu Oromoof Oromiyaa fakkaachuu dirqama. Dimoogiraafii isaa hoggansarraa kaasee keessattuu jaarmaya siyaasaa taanaan warri biyya bulchus kana dhaga'uu qaba. Warri biyya bulchina jedhee jaaramullee kana dhaga'uu qaba. Oromoo yoo diiguu barbaadan malee Oromoo jaaruu yoo barbaadan taate naannawa sanitti kompaaraa barbaadee qabu akka dorgomee dalagatee gahee isaa dhugaa isaa kollektiivli akka bakkaan gaasuu yoo barbaadu taate jaarmeewwanni nu jaarru hogguma balbala irraa seentu Oromiyaa fakkaatu danda'uu qaba jechuudha. Kana godhuudhaaf gubbarraa kaasee amantiidhaan isaa taatu naannoo irraa dhufneen isaa taatu jandar dabalatee Oromoo akka fakkaatu ta'uu qaba jennee itti amannee deemnee jechuudha. Kaafaa keessatti kana fudhannee religiously itti deemaa jirra. We are committed. Kanaaf baraan hoggaa jaarmee ijaarru qoosaa kenneef gan gootiin hunda. Durii tokkoffaa amma dura godhu kanaaf jechuudha. Warri qabalee ofii qabalee birarratti olaantummaa jaaruu barbaadu. Warri immoo Oromoon tuni Oromiyaa fakkaachuunis olaantummaa amma dura biyya san keessatti ture jaaruu barbaadu. Santu ka'aa jira. Regardless of what. Amma booda jaarmeenni maqaa Oromoo dhayatu kamiyyuu Oromoof Oromiyaa fakkaachuu dirqama. Fakkaachuu baannaan biran dhaabatinaa isin diigaa booda. Akka fakkaatutti bira dhaabadhaa hedduu
Galatoomaa ulfaadhaa hojii keessan ammallee cimsa. Jabaadhaa. Wal gargaara. Biyyas gargaara. Biyyi kun rakkoo guddaa keessa deemaa jiru. Gargaarsi keessan garuu ka biyya san jaaru malee ka biyya san diiguu akka hin taane immoo of eeggadhaa. Ka nama keenya wal taasisu malee ka nama keenya wal nyaachisu akka hin taane eeggadhaa. Of eeggannoon deemuun barbaachisaadha jechuudha. Bakki amma Oromiyaanis Itoophiyaanis bikki isiin jirtu it requires a lot of thinking. Less talking, a lot of thinking. Maaliifi waan gaarii hojjennee rakkoo akka nuumne of eeggachuun barbaachisaadha. Wantoonni tokko tokko aariidhaaf fi xiiqiidhaaf jenne ibidda biyya sanitti qabatee irratti doolaara keessa yoo ka firfirsitan taate biyya san diidan Oromoo diidan. Kanaaf make sure your investment is going towards building Oromia, towards building Oromummaa. Make sure. Agaraan inshallah nagaan natura nagaan bula. Nagaan hedduu galatoonni hamilee annaasimadhaa gara teessootti hamileedhaan hamilee egaa badhaasni itti aanu ammas baayogiraafii kanarra deebiin dubbisuu duratti isinii dubbisee ture nama Oromummaadhaaf Oromoodhaaf aarsaa ta'e kan dhaloota barsiisaatis jiru barsiisaatis ture. Profeesar Huseen gara badhaasaa akka fudhatan sarpiraayizii waltaasii koomandoo irraa isaaniif dhiyaate akka fudhataniif gara waltajjiitti hamileedhaan naasimadhaa. Hamilee badhaasni isaanii aarsaa kaffaltaniif galatooma badhaasa jedhu wal fakkaata. Dr. Huseen Kadiiriif waldaa si koomandoo irraa badhaasicha irraa nu fudhadhaa. Hamilee egaa kabajamtoota keenya ammas hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadhaa. Namoota badhaasa kana kennaa turan Dr. Sheikh Abdurrahim irraa jalqabee addee Fayyinees durataa waldaa si koomandoo keessa ilaalaa Rabbo Jaatoo akkana shawwanneefi gara teessoo isaaniitti hamileedhaan naasimadhaa. Hamilee